bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira mee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira mee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 14ffaa ta'een wixinee labsii sirna gabaa bu'aa boba'aa fi wixinee labsii qabeenya deebisuu sagalee caalmaan mirkaneesseera. Labsiiwwan bahan faayidaa guddaa kan qabanii fi alseerummaa xiqqeessuuf to'achuuf gahee guddaa kan qaban ta'uu himamee jira. Roobee Abarraa gabaasa dabalataa qabdi. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 14ffaa ta'een qabayyaa'ii walgahii idilee 13ffaa wixinee labsii sirna gabaa boba'aa fi wixinee labsii qabeenya deebisuu ilaaluun sagalee caalmaan mirkaneesseera. Wixinee labsii boba'aa faayidaa inni gama dinagdee fi siyaasaan qabu ol aanaa waan ta'eef dhiyeessii kuusaa fi raabsaa irratti qulqullinaa fi nageenyi isaanii sadarkaa idil addunyaa kan eeggate akka ta'uuf akkasumas boba'aa warra alaa galchan irraa eegalee hanga fayyadamtoota bira ga'utti teknoolojii ammayyaan deeggaramee sirna si'ataa fi iftoomaa fi haqa qabeessa qaqqabamaa diriirsuun alseerummaa sirna daldalaa kana keessatti mul'atu maqsuuf barbaachisaa waan ta'eef labsiin kun kan qophaa'e ta'u mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota daldalaaf turizimii aadde Aayishaa Yaayyaa wixinee labsichaa wayita mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessan ibsaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii dhiyaate irratti yaadaaf gaaffii qaban dhiyeessaniiru. ህገወጥ ግብይቶች አሉ ያን ለማስቀረት አሁን የተጣለው daldala seeraan alaa mul'ataa jiru kana hambisuuf hangi adabbii taa'e baay'ee barbaachisaadha. haa ta'utii warra to'atan irratti seerri adabbii taa'e labsii kana keessa hin jiru. የነዳጅ ግብይት ስርዓትን በራሱ የሚያዘገዩት ጉዳዮች ውስጥ ዋነኛው sirna gabaa boba'aa kanneen duubatti harkisan keessaa adda dureen kellaawwan hin barbaachisne bakka hedduutti kan argamanidha. Kellaawwan seeraan ala ta'an nagee seera qabeessa fakkaatu qopheessuun konkolaataawwan sa'aatii dheeraa akka dhaabbatan taasisu kun rakkoo guddaadha. ነዳጅ ቀጂዎች ራሳቸው በህገወጥ ሲቀዱ እንዲጠየቁ warri boba'aa buufatanii karaa seeraan alaatiin yeroo buufatanii maaliif hin gaafatamne boba'aan halkanidha kan waraabamu barmeelaan jaarkanaan sanan booddee gatiin isaa dachaa hedduun dabalamee hawaasatti kan gurguramu kanaadha malee gatii amma baheen hawaas bira gayyutu hawaasni itti fayyadamaa ta'e uummata kullee miidhaan qabu hawaasni itti gammadaadha. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf amma labsii keessatti wanti kaa'amee jira. Dhimmoota kanneenii fi kanneen biroo irratti miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota daldalaaf turizimii aadde Aayishaa Yaayyaa deebii kennaniiru. Dhimmoota to'annoo hordoffii akkasumas keellaawwan baay'achuu wal qabatee irratti kan hojjetamu ta'u aadde Aayishaan eeruun Itoophiyaa keessatti aanaaleen 500 ol ta'an raabsaa boba'aa waan hin qabneef qaqqabamaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf dambiif qajeelfama kanaan kan hammatame ta'us dubbataniiru. ከ500 በላይ የሚሆን ወረዳ ማደያ የለውም aanaaleen 500 ol ta'an raabsaa boba'aa hin qaban rakkoo kana waaraan furuuf hawaasa naannoo fi abbootii qabeenyaa kakaasuun raabsaa boba'aa akka ijaaran gochuudha. Inni kan biraan qaamolee to'atan irratti adabbii maaliif hin teenye gaaffii jedhuuf ilaalleerra. Qaamoleen kun seerri mana hojii isaanii ittiin adabaman jira. Sanarra yoo darbe immoo farra malaammaltummaatiin kan adabaman waan ta'eef asitti hin kaawwamne. Dhimmi kan biraan manni maree bakka bu'oota uummataa ilaalee mirkaneesse wixinee labsii qabeenya deebisuu yoo ta'u labsiin kun maallaqa fi qabeenya bu'aa yakkaa ta'e karaa bu'aa qabeessa ta'e qabuuf dhorkuuf dhaaluu fi bulchuuf sirna ifa ta'e qabeenya deebisuu fi bulchuu diriirsuuf kan barbaachise ta'u mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota seeraaf haqaa aadde Sagannat Mangistuu mana maree kanaaf ibsaniiru. Wixineen labsii kun rakkoowwan hedduu hiikuu akka danda'uu fi adeemsa raawwisaa irratti garuu of eeggannoon kan barbaachisu ta'uu fi yaadonni biroo miseensota mana maree kanarraa eerameera. የሚያጣሩ አካላቶች በተለይ ፍትህ አካላቶች ላይ
ገለልተኝነታቸው መጠበቅ አለበት። qaamolee qulqulleessan keessattuu qaamoleen haqaa loogii irraa bilisa ta'uun isaanii eegamuu qaba. Hoggantootas yoo ta'e giddugaltummaan akka hin jiraanneef sirriitti ilaalamuu qaba. በሙስና በወንጀል የተገኘን ንብረት qabeenya malaammaltummaa fi yakkaan argame namni dhuunfaa firootaan qabatee qabeenya uummataa fi mootummaa saamaa haalli itti turan jira. Kana hambisuu fi faayidaa uummataa eegsisuuf labsiin kun faayidaa guddaa qaba. Adeemsa raawwii irratti xiyyeeffate yaada miseensota mana maree irraa ka'eef mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota seeraa faqaa Aadde Tsagannat Mangistuu akka mana mareetti to'annoof hordoffiin kan gaggeeffamu ta'uu dubbataniiru. Dhimma itti gaafatamummaa wal qabatee namni dhuunfaanis ta'ee dhaabbanni tokko rakkoo uumee yoo argame kan itti gaafatamu ta'us himan. Qabeenya erga dhoksamee booda qisaasaaf hin saaxilaman. Dhaabbileen oomishootaa yookaan immoo tajaajila kennan yoo ta'e tajaajila kennaa akka turan ta'a. Kanaaf haallitti qisaasaaf saaxilaman hin jiraatu. Bu'aa qabeessa ta'anii akka itti fufan godhama. Namni kun mana murtii bilisa jedhamee yoo ba'e bu'aa isaa waliin qabeenyi isaa deebi'aaf. Labsiin kun qabeenya namoonni horatan karaa hin malleen nan fudhadhaa kan jedhu hin qabu. Haa ta'u malee namoota dhuunfaa harkaa ragaa tokko malee qabeenyi hedduun tamsa'ee jira. Qabeenyi kun kan uummataati waan ta'eef bakka isaatti deebi'uu qaba. Ragaa sobaatiin wal qabatee eeruun kennamu yoo jiraates adeemsi itti gaafatamummaa hordofsiisuu kan jiru ta'uu mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Baatuu ayyaana cuuphaa kabajuu fi qophii barbaachisaa xumuruu ibseera. Ayyaanni cuuphaa hara dambal magaalaa Baatuutti kabajamu sochii tuurizimii magaalichaa dabalaa jiraachuutti kan ibsame. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota misoomsuun hawwatummaa isaanii dabalee madda tuurizimii gochuu fi hojii guddaa hojjechaa jira. Qabeenya uumamaa naannoon Oromiyaa qabdu waggoota dheeraaf dagatamanii turanii misoomsuun hojii tuurizimiif oolchuun madda galii gochuun bu'aa hedduun galmaa'aa jiru. Magaalota yeroo ammaa saffisaan misoomuun turistoota hawwataa jiran keessaa tokko magaalaa Baatuuti. Magaalaan kun gama hundaan jijjiirama ariifachiisaa keessa kan jirtu yoo taatu giddugala tuurizimii ta'uu isheef immoo sababa kan ta'e qarqara hara dambalitti hundaa'uu isheeti. Odolowwan hara dambal manneen amantaa umurii dheeraa lakkoofsisanii fi hambaalee meeshaalee mana amantichaa hedduu kanneen akka kitaaba qulqulluu waggoota dheeraan dura gogaaraatti barreeffamanii kan kiiloogiraama 20 ol ulfaatu qurxummiiwwan tajaajila nyaataaf oolan gosa 6 ol hammatee kan argamu ta'uu isaati kan ibsame. Harri dambalii tajaajila geejjibaa imala bidiruu kan kennu iddoo aadaa jilaa aadaa fi ayyaanni uummataa itti raawwatu yoo ta'u keessattuu ayyaanni cuuphaa bifa aadaatiin magaalattiitti kabajuun magaalattii giddugala tuurizimii taasisee jira. Ayyaanni cuuphaa bifa aadaatiin haricha irratti kabajamu hordoftoota amantichaa qofa osoo hin taane turistootaa fi hawaasa kutaalee biyyattii adda addaatirraa ayyaanicha kabajuu fi waggaa waggaan garas imalan hawwii guddaan akka eegan kan godhudha. Kabaja ayyaana cuuphaa bara kanaas bifa addaatiin magaalichatti kabajuu fi bulchiinsi magaalichaa qophii barbaachisaa xumuruu ibsu isaa ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaarraa arganne ni mul'isa. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.